Ashama harka fuunee dura jirtu baga jiraatanii bakka jirtanitti nageenyi kiyya simbira haa ga'u isiniin jedhaan jaalladhaa isiniin kabajaa. Har'a viidiyoo gabaabduu tokkooti walitti deebina. Viidichi maali yoo jettanii waan faayidaa mana keessan keessa tururraa argattanii viidicha sana jechuudha qullubbii diimaa yookaan shunkurtii diimaa mana keessan keessa jira. Akka itti fayyadamtanii akka bu'aarraa argattan abdii guddaa isinirraa qaba. Qullubbii diimaa sana qunciftanii murmurtanii jechuudha kukkuttanii makiinaa xiqqootti naqxu makiinaa jechuudha makiinaa asiiraa itti naqxanii achii booda bishaansaa gingishaa shaayitiin gingishitanii bishaan sana akka itti fayyadamtan tokkoffaan immoo baanzileenii haga sin fedhu haga baay'ina mataa keessanii qullubbiillee jechuudhaan fakkeenya amma qullubbii firee tokko jechuudha gujjii tokko jechuudha akka mataa kiyyaatti baay'ina mataa keessan irratti hundooftanii itti fayyadamtanii akka wajjiyaan itti na agarsiisan akka itti fayyadamtanii viidiyoo kiyya irratti fayyadamtanii yaada qabdan akka ibsatan abdii guddaa sinirraan qaba. An yuutuubii sanyii Hacaaluu yookaan biqiltuu sanyii Hacaaluu sinin jedha. Sinin jaalladha ilmaan Oromoo marti keessanuu na jajjabeessaa haamilee naaf kenna. Abdii guddaa sinirraan qaba. Viidiyoo kiyya sheer laayikii gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Laayikiin hin bitamtu. Laayikiin hin bittanii bara xiqquma laayikii gootanii baatu. Kanaafuu sheer laayikii gochuudhaan akka maatii kiyya taatan akka na jajjabeessan abdii guddaa sinirraa qaba. Warri amma karaan duraatti illee na duukaa turtanii maatii kiyya ta'a turtanii laayikii gochuudhaan haamilee kiyya jajjabeessaa turtan galatoomaa sinin jedha. Nama simachuu malee nama ifachuullee hin beeku. Sinin jedha ilmaan Oromoo akka na jajjabeessan akka abdii guddaa sinirraa qaba sinin jedha. Irra deebee sinitti hima maal yoo jettan shunkurtii diimaa warra sinin jedhu immoo shunkurtii adii miti. Shunkurtii diimaa firee tokko jechuudha akka mataa kiyyaatti baay'ina mataa keessan irratti hundooftanii irraa qunciftanii karattaftanii makiinaa asiiraatti naqxu. Achii booda makiinaan asiiraa sun hin daakee jennaan bishaansaa jalaa calaltanii baanzileenii wajjiin waliin maktanii mataa keessan akka itti dibattanii daqiiqaa 35 mataa keessan irra keessanii akka miiccattan abdii guddaa sinirraa qaba. Sinin jaalladha na jajjabeessaa sheer laayikii gochuudhaan Oromootiyyaa na jajjabeessaa sinin jedha abdii sinirraa qaba. Turtii gaarii sinin jedha sinin jaalladha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Bye.